Yoyya babaro oduwwan gaggabaaboo yeroo kana isin dhageessisaati oduwwan kiyya wajjinan daandii bilisummaatiin. Artistoonni Oromoo bebbeekamoon isaanii ugguramuun dhagahame akkasumas Jawaar Mohammad dabalateetiin eegdonni isaanii kanneen guyyaa dilbata darbe Irreecha Bishooftuurraa ugguraman eegdonni isaanii hedduun isaanii gammatti mana hidhaa jiraachuu fi Jawaar kophaa jiraachuun beekame. Gama biraatiin tarkaanfiiwwan gurguddaan diina irratti fudhatamu cimee itti fufuu waboon beeksisee jilli waraana bilisummaa Oromoo miseensota haarayaa kan Gujii lixaa eebbifame godina Baalee Bahaa Aanaa Gurraa Dhaamoleetti gandoonni hedduu weeraramu lubbuun namoota hedduu darbuus gabaasaa qabna. Akkasumas ammoo waliigaltee kaaba Itoophiyaa lola dhaabsisuudhaaf godhamutti jilli addaa Ameerikaa kan ministeera dantaa alaa Maayikaa Kaamar dabalateetiin gama Itoophiyaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbatti imaluuf jedhameetiin lolli biyyattii tokkolleen furmaata kan hin qabnee fi Harargee Bahaa Onoota akka Fadiisitti maqaa raayyaa ittisa biyyaa deeggara jedhuun saamichi uummata itti fufee dubartoonni hedduun rakkoo gudeeddaatiif saaxilamuu Oromiyaa akkasumas United Nations dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lola Oromiyaa keessaaf beekamtii kennuuf kan kanaaf fakkaatan gabaasa qindeeffanneeti jira gama balballoomee oduutti dabarra. Badii tokko malee saba isaaniitiif weellisanii fi artistoonni Oromoo hidhamuun beekameetii jira. Artist Fayyee Asheedhaa wallee hedduun kan beekamu gaafa masqalaa gubaa jala bultiidhaa fi hawaasa ollaa wajjin otoo kabajaa jiru humnoota hin beekamneen ukkaanfamuu isaa maddeen gabaasanii jiran. Akka gabaasni OMN fi miidiyaalee garaagaraatii kenname Tarreessaa Taamiruu dabalateetiin dhimma badii tokko malee aartii Oromoo dagaagsuu isaaniif qofaa kan hidhamee fi gama biraatiin Quuqaa hedduu saba Karrayyuutiif aadaa duudhaa saba Fantaallee kan beekamu Ibraahim Rooba torbee dura hidhamee ammatti mana murtii dhiyaachuu dhabuu fi artist Falmataa Kabbadaa dabalateetiin artistoonni hedduun ugguramaa jiraachuun isaanii yaaddoo uummata ta'uu fi uummanni Oromoo sagalee akka ta'uuf dhaamameetiin jira. Abdii Fireen Gaachanaa uummata Oromoodhaa torbee isa haaraa imala gama Finfinneetti jedhuudhaan godina Gujii lixaatti jajjabeewwan tooftaa siyaasaa fi sagantaa loltummaatiin eebbisiisu maddeen gabaasanii jiran. Hooggantoonni akkasumas ammoo ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo konyicha irratti argaman ibsa garaagaraatii fi haasaa dhageessanii jajjabeewwan kun kaayyoo saba isaanii osoo hin sharafne akka galmaan ga'anii fi lubbuu takkitti qaban saba isaaniitiif kennuun Oromiyaan akka walaboomtuuf erbuus kakuu raawwachuuf uummanni Oromootis jajjabina waa hundaatiin waraana sana cinaa dhaabbachuu akka qabus gabaafameetiin jira. Tarkaanfii kanaan wal qabateetti ga'a onkololeessaa gara sadiitti. Hojiiwwan gurguddoo kan hojjate gootichi Abdiin Irree Gaachanaa uummata Oromoo tarkaanfii gurguddaa fudhate jedhame. Gabaasa kanaan qindeeffanneetiin jirra. Egaa kana wal qabsiisuudhaan miseensonni paartii koongirensii federaalistii bilisummaa Oromootis arsii lixaa keessatti hidhamuun dararamuun kan kana fakkaatan itti fufeetti jira. Mee dura eebba waraana kana sakandiif daawwannee walitti deebinaan faana. Tarkaanfiin onkololeessaa lama Ona Zuwaay Dugdaa Konyaa Keebba Bahaarsi lixaatti fudhatame hawaasa gammachiisuu fi lucheewwan ji'ootaaf dhaadachaa turan salphina goonfachuu fi waraanni dhanicha jiru hundisaa baqachuun wal qabsiisee nageenyummaa uummataatiif iddoo kan gadhiise Abdii Fireen Gaachanaa uummata Oromoo Keebba Bahaa tarkaanfiiwwan ammas cimee itti fufuu maddeen gabaasanii jiran Arsii Bahaatti maaltu fudhatame kan jedhu jala buuneetiin hordofna. Gama biraatiin odeessuma naannawa sana arganneen godina Arsii lixaatti bakka bu'oota paartiilee siyaasaa KFO 5 torbeeyotaaf hidhaman hagammaatti aanaa Arsii kan heeban Shaashamannee dabalateetiin onkoleessa diirraa kaaseetiin Bilisaa Haajii Koree giddugaleessa KFO obbo Huseen Utaayyuu Koree giddugaleessa bilisummaa Oromoodhaa darara hedduu irraa kan ka'e dhibamanii hanga ammaatti wallaansaa dhabuudhaa fi gama biraatiin ammoo hooggantoonni hedduun isaanii kan konya giddugaleessaatii fi akkasumas koreewwan paartiiwwan siyaasaa hedduun isaanii furmaata malee osoo mana murtiitiin dhiyaatinii rakkoowwan darraa hedduuf saaxilamaa jiraachuuf hagammaatti mootummaan federaalaa waan tokko jechuu dhabuun beekamee jira. Godina Baalee Bahaa Ona Gurraa Dhaamoleetti humni addaa poolisii naannoo Somaaleedhaa akkuma torbee darbee dhaamaa turre weerara uummataa qindaa'aa onoota gandoota hedduu akka
Waabara Jibri akkasumas urgoo jaja onkole sadii irraa kaasuudhaan waabara addeellee yaadi teessoo rooba turtii rooqa urjii fi rooqee gama biraatiin ammoo lubbuu namoota hedduu kan kanaan dura gandoota dhuunfatee irratti gaara gubbatti dheessanii fi rakkoowwan gurguddoon haroo dibbee keessatti gaggeeffamu mootummaa naannichaatiif iyyatanii sagammatti furmaata dhabuu jiraattonni akka armaan gaditti dhiyeessaniitii jiru. Akkasii boojuu isaanii ta'ee namni kun keessaa baqachuu danda'e keessaa baqatee haala amma hin taane tokko namni himuu hin dandeenye hedduun namaa dhibamee kiniiniidhaan rafeedha namni kiniiniidhaan itti tasgabbeessaa jira namni waan san dhaga'ee arge haala san aarri gartanii ganda gubatu san aarri sanitti ka'ee hurrii fakkaata hurrii qabeenyi Oromoon lafa san irraa qabu tokko akkana lafa san qofa waan barbaadaniif namaa fi qabeenya Oromoon achirraa qabu san qulqulleessanii lafarraa dabarsuu irratti. Rakkoo kana furuudhaaf bulchiinsa aanichaatis ta'e kan godina Baalee Bahaa gammatti deebii tokko miidiyaaleedhaaf akka hin laanne beekameetiin jiran. Odeessuma kanaan wal qabatuun Harargee Bahaatii fi Lixaattis humni liyyuu poolisii jedhamu kan humna addaa Mustafaa Mahammad Umariin adeemu uummata aanaa mi'eessoo akkasumas ona muyyuu mulluqqee irratti aggaamamaa jiraachuun gabaafame. Harargee Bahaa irraa odeessi nu dhufee akka gabaasutti maqaa raayyaa ittisa biyyaatii deeggartuu qabdan jechuun dargaggoota ukkaamsuu fi maqaa raayyaa ittisa biyyaatii maallaqa saamaa jiraachuu ona fadiis irraa odeeffannoo argannee jala buunee hordofne isiniif dhiyeessina. Gama biraatiin xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed eegdota isaa dabalatee hinaaffaa Irreecha horaa Finfinnee irra taasifame gara Bishooftuutti imalan eegdota isaa dabalatee qeerroowwan 15 kanneen gargaarsa uummata godina Baaleetiif tumsa hawaasa keenyaatiin beekaman Arafaatii fi gubaa qeerroo Oromiyaa dabalateetiin iddoo buufata poolisii Duwwaa Shanitti erga guyyootaaf ugguramanii booda har'a mul'achuu maddeen gabaasanii jiran. Jawaar hangamatti eegdota isaa malee mana isaa keessa kophaa jiraachuun ammoo yaaddoo uummataa ta'eeti jira. Kunis maaliif dhokfame kan jedhuu fi egaa komii qaban paartii KFO irraatii fi hawaasni keenya maaf nun beeksifne kan jedhu irraa qeerroon Oromiyaa yaaddoo qaban ibsaniitiin jirani. Gama biraatiin oduu keenya xumuraatiin lola kaba Itoophiyaa dhaabsisuudhaaf jecha dubbii himaan ministeera dantaa alaa Maayika kan Ameerikaa dabalateetiin gaanfa Afrikaa Keeniyaa William Ruto kana malees Afrikaa kibbaa Keeniyaa daawwachuuf Itoophiyaa daawwachuuf haala lolli kun itti dhaabbatu irratti murtee cufaa United Nations UN dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Antonii Guterres dabalatee mari'atan maal akka ta'e egaa beekamuu baatus lolli Oromiyaa konyaa Arsiidha akkasumas konyaa giddugaleessa Oromiyaa Matahara weerara taasifame lixa giddugaleessaaf konyaa Oromiyaa waliigalaa irratti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiif yeroo jalqabaatii fi waraanni guddaan Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf humni bobbaafamee hammam akka ta'eef loltoonni murna biyyattiidha uummata ajjeesaa jiraachuu United Nations ifa baasee kun injifannoo guddaadha jedhameeti jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromootis bakka bu'aa isaatiin gama Keeniyaatti egaa walii galtee nagaa biyyoolessaa irratti ni hirmaatu jedhamu baatus Ameerikaan affeeruuf akka jirtu maddeen keessoo beeksaniiti jiran. Oduu keenya ture nu qaqqabeetiin Dr. Hurrii jedhamuudhaan toora TikTok social mediaatiin ajandaa ta'uudhaan ilmaan Oromoodha gargar qooduudhaan biyya Jarmankaa jiraatu follow page warroota isa fakkaataniif akkasumas immoo ilmaan Oromoo Arsii Sikkoo Mandoof Baalee gargar qoodanii akka waan Baalee lafa hin ta'inii fi ilmaan Arsii hin ta'initti warroonni ajandaa kennan paartii badhaadhinaa irraa warra sirna biyyattiitiin ajandaan itti kennamu ta'uu bira qaqqabuudhaan wal qabsiisee namoonni toora TikTokii ta'e toora social mediaatti namoota kana hordoftan antummaa sabaa kan qabnee fi Oromoo diiguudhaaf warra ergama isaaniin gargar hin ta'in fudhatan ta'uu beeksuudhaan Dr. Hurrii dabalatee warroota kutaa Arsiif Baalee yookiin konyaa Oromootiif amantiidhaan ganda qoodan hunda irra warri irbuu lafee jaallanna dhiiga madaafaa qabdan akka irraa fagaattan jechuun waamichi dhiyaateetii jira. Oduu keenya kanaan xumurra. Gamadedani utlutu baati ya shakke sinna beekani ulee sinna beekani yaadina yaadu yoo shakkeen talabali yoo dhuftee mana galtu.